Lolli Iraan, Israa'elii fi Ameerikaa gidduutti taasifamaa jiru guutuu ba'aa giddu galeessaa barbadeesseera. Haleellaan misaa'ilaa, haleellaan diroonii fi haleellaan gareewwan diddaarraa kennamu naannoo guututti abidda qabsiiseera. Hoogganaa waraanaa Israa'el Iyyaal Zaamir waraanni kun marsaa haaraa keessa akka seene beeksisaniiru. Warreen eegdota warraaqsa Islaamaa halkan kana dambalii misaa'ilaa haaraa fi diroonii hedduu Teel Aviv irratti furguugsuu himeera. Iraan irratti waan baay'ee yaalu milkaa'uu kan dadhaban Tiraamp hoogganaa Iraanitti aanu filachuu keessatti gahee ba'uu akka barbaadan ibsaniiru. Tiraamp waa'ee garee siyaasa Iraan irrattis ibsa falmisiisaa kennaniiru. Akka Israa'el jettutti duula waloo Ameerikaa waliin taasifame kana misaa'ila baalaastikii Iraan furguugsitu keessaa parsantaa 60 oliif sirna ittisa qilleensaa ishee gara parsantaa 80 barbadeessee jira jechuun ibsite. Haa ta'u malee abiddi halkanii guyyaa Teel Aviivii fi guutuu galoo galaanaa gubaa jiru eessaa dhufe gaafii jedhu kaaseera. Iyyaal Zaamir akka jedhanitti Israa'el humna waraanaa Iraan daran laaffisuuf haleellaa itti fufuu karoorsiteetti. Akkasumas wanti dinqisiisan dabalataa akka dhufu aarii guddaan waadaa galaniiru. Iraan gama isheen lola itti fufuuf qophii ta'uu ibsuun duubatti akka hin deebine mirkaneessiteetti. Warreen eegdota warraaqsa Islaamaa halkan kana dambalii misaa'ilaa haaraa fi diroonii hedduu Teel Aviv irratti furguugsuu hime. Haleellaan yeroo dhiyootti raawwatame kun misaa'ila Kaayibar mataa waraana kaalaastaraa qabu kan fayyadame yoo ta'u, isaanis gara taargeettii waraanatti yeroo gadi bu'an mataa waraana xixiqqoo hedduutti qoodamaniiru. Viidiyoon Teel Aviv irraa argame akka agarsiisutti erga misaa'iloonni kun ittisa qilleensa Israa'el Aayiraan Doomii fi Deevid Sling dabalatee ittisawwan biroo cabsanii darbuun isaanii himamee booda dhoo'insaa fi miidhaa guddaa geessisaniiru. Iraan erga waraanni kun jalqabe haleellaa dambalii 20 ol raawwatteen misaa'iloonni 600 olii fi dirooniin 2000 ol furguufamuu dubbatteetti. Waraanni gara naannoo galoo galaanattis babal'atee itti fufeera. Wallabdeen kun kana booda Iraan fi Israa'el qofa irratti akka hin daangeffamne himameera. Biyyoonni galoo galaanaa hedduunis diroonii fi misaa'ilaan rukutamuu itti fufaniiru. Gabaasaaleen ganama kana ba'an akka mul'isanitti Saa'ud Arabiyaa, Kuweet, Baareenii fi Yuunaayitid Arab Imireet piroojeektaayilii Iraan irraa dhufaniin tumamaa bulaniiru. Haleellaan Baareenitti gaggeeffame imbaasii Israa'el irratti akka xiyyeeffates gabaafameera. Waraanni kun gareewwan hidhatan guutuu naannichaa harkisaa jira jedhameera. Dhaabbanni diddaa Islaamaa Kaatiib Hizboollaan Iraaq keessatti argamu guyyaa tokkotti haleellaa 27 buufataalee Ameerikaa irratti xiyyeeffachuun diroonii fi misaa'ila fayyadamuun raawwachuu ibseera. Gama biraatiin Hizboollaan Libaanos qubsiistota Israa'el naannoo daangaa Libaanos jiraniif akeekkachiisa cimaa kenneera. Gareen kun jiraattonni daangarraa kiloomeetira 5 keessatti argaman hatattamaan gadhiisanii akka baqatanitti himeera. Hizboollaan haleellaan Israa'el Libaanosii fi bu'uuraalee misooma siivilii irratti raawwattu deebii malee akka nafne ibseera. Kana malees sochiin Ansarallaa Yaman lola kana keessatti hirmaachuuf qophii xumuruu dubbateera. Yoo kuni ta'e xiinxaltoonni wallabdeen kun gara wallabdee naannoo guddaa fuula dachaa hirmaachisuutti jijjiiramuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Gama biraan hoogganaan nageenyaa Iraan Alii Laarjaaniin Ameerikaaf akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Humnoonni Ameerikaa weerara lafoo yoo yaalan loltoonni Iraan loltoota 10,000 lakkaa'aman booji'uu yookiin ajjeesuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Laarjaaniin naannoon Iraan iddoo awwaalchaa malee bakka diinaaf hin taane jechuun akeekkachiisaniiru. Hooggantoonni doorsisa wal jijjiiruun misaa'ilonni taargeettii waraanaa rukutuu cimsaniiru. Hawaasni addunyaa wallabdee naannoo bal'aa ta'eef yaaddoon isaanii dabalaa dhufuun waraanni Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduu jiru marsaa haaraa balaafamaa keessa seeneera. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachii pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif akeekkachiisa cimaa kan kennan yoo ta'u, tarsiimoon waraana Waashingten Iraan irratti qabdu kanaan dura fashalaa'eera jechuun ibsaniiru. Ergaa toora intarneetii irratti maxxanfameen Argaachiin karoorri Ameerikaan injifannoo waraanaa ariifachiisan kan inni karoora'ee jedhee waamu hin milkoofne jedheera. Yaaliin Waashingten Iraan keessa seenuuf gootu kamiyyuu kan inni karoora bii jedhee waame ibses kufaatii kana caaluun akka xumuramu akeekkachiiseera. Akka ministeerri Iraan jedhanitti mariin Teeraanii fi Waashingten gidduutti taasifamaa ture kanaan dura guddina guddaa agarsiise jechuun tattaanfisuun dhiibbaa imaammata Israa'el dursituun akka kufe dubbataniiru. Argaachiin gaafiif deebii NBC waliin taasisaniin akka jedhanitti Iraan weerara lafoo Ameerikaa ta'uu danda'u dabalatee haala kamiifuu guutumatti qophooftee jirti jedhaniiru. Iraan tarkaanfii akkanaa akka sodaanne fi humnoota Ameerikaaf balaa guddaa akka ta'e ibseera. Ministeerri Haajii Alaa kun waraanni Iraan haala waraana adda addaatiif qophaa'uusaa fi
abbaa biyyummaa biyyattii ittisuuf cimsanii dubbataniiru. Akkasumas Iraan dhukaasa dhaabuu gaafachuuf karoora akka hin qabne ibsuun yeroo wallabdee kanaan dura Iraan haga Israa'el mataan ishee waraana dhaabuu gaafattutti haleeluu itti fufuu ishee hubachiisaniiru. Gama biraatiin Tiraamp haleellaa waraanaa loltoota Kurdoota Iraan keessa jiraniin raawwatamuu danda'u akka deeggaran himaniiru. Tiraamp gaafiif deebii Reuters waliin taasisaniin humnoonni Kurdoota humnoota Iraan irratti akka haleellaa banan ibsuun haleeluuf yoo murteessan deeggarsi hundi isaaniif ni ta'a jechuun ibse. Maddeen akka jedhanitti gareewwan Kurdoota kaaba Iraaq keessa jiraatan haleellaa daangaa qaxxaamuru Iraan irratti banuun akka danda'amu qondaalota Ameerikaa waliin mari'achaa turaniiru. Tarkaanfiin akkanaa waraana kana keessatti fuula haaraa banuun balaa walitti bu'iinsa keessoo Iraan irratti dabaluu akka danda'u ogeeyyiin akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee Iraan haleellaa guddaa Kurdoota irratti dursitee raawwatteen garichi akka caccabu taasiseera. Iraan irratti waan baay'ee yaaluun milkaa'uu kan dadhaban Tiraamp hoogganaa Iraanitti aanu filachuu keessatti gahee ba'uu akka barbaadan ibsaniiru. Tiraamp waa'ee garee siyaasa Iraan irratti ibsa falmisiisaa kennaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa haleellaa baniinsaa irratti kan ajjeefaman Alii Kaaminiin erga du'anii booda hoogganaa olaanaa Iraanitti aanu filachuu keessatti hirmaachuu akka barbaadan himaniiru. Tiraamp addatti Moojtaab kaabinii qeequun ilmi hoogganaa Iraan aangoo qabachuu hin qabu jedheera. Ce'umsa siyaasa Veenzuweelaa keessatti mudatee wal fakkaata jechuun Waashingten hoogganaa michuu ta'e akka filattu dubbataniiru. Haa ta'u malee xiinxaltoonni Ameerikaan adeemsa hooggansa Iraan irratti dhiibbaa xiqqaa akka qabdu ibsuun yaadni Tiraamp dhiyeessan abjuu ta'uu akka danda'u hubachiisaniiru. Kana cinaatti qondaalonni Iraan haleellaa seeraan alaa Ameerikaa fi Israa'eliin raawwatame jedhaniin booda biyyattiin ofirraa ittisuuf socho'aa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Itti aanaan ministeera Haajii Alaa Iraan Majiid Raavaanjii akka jedhanitti erga wallabdeen kun jalqabee as Teheraan ergaa tokkollee Waashingteniin akka waliin jijjiirre ibsaniiru. Iraan yeroo ammaa uummataa fi dachee ishee ittisuu irratti xiyyeeffattee jirti jechuun ibsaniiru. Humnoonni Iraan ejjennoowwan Israa'elii fi buufata waraanaa Ameerikaa guutuu naannichaa irratti haleellaa misaayilaa fi diroonii dambaliin bananiiru. Wallabdeen kun guutuu ba'a giddu galeessaa keessatti babal'achaa waan jiruuf hooggantoonni addunyaa haalli kun gara waraana baay'ee guddaa biyyoota hedduu fi gamtaa waraanaa hirmaachisetti akka ce'u akeekkachiisaa jiru. Misaayiloonni fi dirooniin kumaatamaan lakkaa'aman furguuffamuun jeettiiwwan abidda roobsuu itti fufaniiru. Ogeeyyiin akka akeekkachiisanitti bahi giddu galeessaa waggoota dhiyoo asitti balaa guddaa tokkotti dhiyaachuu mala.